hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya ciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsinu. Hojii tokko taanee diif jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaa ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diidee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata keenyaa sadarkaa jarmaan hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qabu. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenne torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraa nu jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qabu kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo komataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jaarmaa ture. Dhuga golbaa miti. Atruus. Kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbi hin galateeffanne yookiin immoo hooggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifame. Tokko akkoolee gochuun ta'e. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kan hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessoo ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko namni nu barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa ofii Oromoo kan beeku waan jiratti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti dhuma hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaafee jiran. Namni sun immoo daran jabaatee
dandeettii isaa guddifatee qoree jiru isaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti hawwatu qoree jiru isaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame poolisiin eeyyaan dhabe dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaanee hin dandeenye bilchiginaa hin dandeenye. Hin dandeenye. Never threaten, never threaten Oromos. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya erga beeynu kaafaa oo keessa yoo baate kana sii goona kana gootu malee akka sii goona dibbir jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deemu. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchiginnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamne. Hin diigamne. Kuni asirraa qabu, kuni durumarraa qabu, kan macharraa qabu, kan gujiirraa qabu, kan boorarraa qabu hin dhaggeeffatu. Waliin mari'atu, hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa, Shawaan as keessaa baasa, Wallaggaan as keessaa baasa jennaan situ ba'a malee Gujiin ba'u si jiru, Arsiin ba'u si jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaa ture namaa ture. Kana gootu malee maallaqa harargee irraa dhufuus irraa muura. Maallaqa Wallagga irraa dhufuus irraa muura. Murtu muri malee jaarmee Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamna malee harka kennu malee. Kanuma dhagaa komiin jira. Komiin qabdan hin dhaggeeffanna. Hin dhaggeeffanna. Koree ijoollee isaa irratti hin marenna. Koree hojii hojii turatti hin marenna. Komii qabdan nuti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Obboleessi akka gujiiti si qofaa miti gujii dhaqamsaa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture gujiidha. Kanaaf nullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa gujii bakka bu'aa Arsii hin godhini. Kanaaf waliin qabsoofna hanqina jiru amma hojjenne hin ulfeeffanna. Hanqina jiru itti guutannan hin jaallatuma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee yaada xiqqoo sinii dabalaaf masaan bal'isu. Wallaggeeffanne. Hojjechuu qabnaa jechuudha. Tokko uummata keenya jechuutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Baqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmaa odaa wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin dhoofsifnu hojii tokko taanee diig jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diitee fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa galmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansa amma filattan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenna torbaanota deema kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan gala jiran gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qabu kan beekumsa gumii kanatti fidi hooggansa kanatti fidi qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin jenna jechuudha. Kanaaf
tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmaatti, sadarkaa hoggansa keenya qofa osoo hin ta'in hoggansa jaarmoota wajjin hojjetanii, hoggansa jaarmaalee amantii, hoggansa jaarmaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettiin waloo kollektiiv liidarshiippiin Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii Gujiitti irraa kaate kaafaa irratti godina tokkoffaa irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafaa hoggamataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan hamachaa turre komachaa ture. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati. Jaarmaa kiristaanotaati jaamaa ture. Dhugaa bal'aa miti. Atruus. Kana jijjiiruudhaan hojii bal'aa hojjetameen jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko acknowledge godhuu qabda. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha. San qofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraati bakka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan boodiin hundi ufii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessa ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko namni nun barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa Oromoo kan beeku waan jirutti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti jiwa hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan barbaadu kan cimaa jedhu immoo kaamee jiran. Namni sun immoo daran jabaatee naamusaanis dandeettii isaa guddifatee koree galeessaa keessatti warra jiran kana caalee yoo naanii yaate marsaa itti hawwatu koree galeessaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame walitti iyyan kan bukan ninja. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaaneen hin dandeenye, bilchiginaa hin dandeenye. Never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya. Ergan beeyuu kaafaa keessa yoo baate kana sii goona, kana gootu malee akka sii goona. Dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa hin bu'anneeru. Dhagaa abaa'oo walakkaa ol fudhatee bilchiginnaan abaa'oo diiguu hin dandeenye. Abaa'oo diigameera? Hin diigamne. Hin diigamne. Komii asirraa qabu, komii Tuulamarraa qabu, kan Maccaarraa qabu, kan Gujiirraa qabu, kan Booranaa qabu hin dhaggeeffatu. Waliin mari'atu, hin sirreeffatu. Waan an jedhe fudhattan malee Arsiin as keessaa baasa. Shawaan as keessaa baasa. Wallaggaan as keessaa baasa jennaan situ ba'a malee Gujiin ba'u si jiru, Arsiin ba'u si jiru. Kanaaf doorsisni ani yeroo OMN ture wanni na aarsu yaadii akkanaatti godhamaa ture. Kana gootu malee maallaqa harargee irraa dhufuus irraa mura. Maallaqa wallagga irraa dhufuus irraa mura. Murtu muri malee jaarmaa Oromoo komproomaayisii hin goonu. Diigamna malee harargee hin goone. Kanumaan dhagaa komiin jira. Komii qabdan hin dhaggeeffanna. Hin dhaggeeffanna. Koree galeessaa irratti hin mari'anna. Koree jira hojii duratti hin mari'anna. Komii qabdan nutti dhiyeessa. Nuun falma isinii falmina. Obboleessi akka Gujiitti si qofaa miti Gujii dhaqamsaa'u. Hagam takka akka iyyaa ture beekta miti. Hagam takka akka iyyaa ture Gujiidha. Kanaaf nullee nuun fageessini. Of qaba bakka bu'aa Gujii bakka bu'aa Arsii hin godhini. Kanaaf waliin qabsoofna hanqina jiru ammas hojjenne hin ulfeeffanna. Hanqina jiru itti guuttannaan hin jaallatuma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee
yaada xiqqoo isin dabalaaf masaan bal'isu. Wallaggeeffan. Hojjechuu qabnaa jechuudha. Tokko uummata keenya jidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti wanti hojjetamaa dhufes gaafiilee ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammataa jaarmoota jidduutti wanni obbo Baqqalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaa, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya ciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyaa tokko jennee akka isin hin dhoofsifne hojii tokko taanee diif jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessaaf ala jiranis kaafa'uu kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diiteen fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata yeeraa sadarkaa garmaa hooggansa. Jaarmoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessatti wal hubachuu baannan, wal jaalachuu baannan, walii abboomamuu baannan, wal guddisuu baannan, wal masaquu baannan bu'aan qaba. Kanaaf hooggansaa amma filattan kan seentiraal komitees haa ta'u hojii raawwachiiftu akka wal baratu, akka wal simatu, akka wal fudhatu godhu irratti hojii guddaa hojjenna torbaanota deemu kana keessatti. Tokko kana. Lammaffaa gahoomsi hooggansa kana akkuma agartan gameeyyii waggoota dheeraan galan gubbaa turan qabna isaanirraa muuxannoo barachuu. Warri jalaa dhufne jirra kan barnoota sadarkaa adda addaa qaban kan beekumsa gumii kanatti fidu hooggansa kanatti fidu qabu jechuudha. Sakkoo osoo hin ta'in ofiirraa baanee jaarmiyootaa fi mootummoota leenjii ga'umsa capacity building nuu kennan irratti hojjennee collective leadership keenya ol kaasuudhaaf hojii bal'aa hojjenna. Kana waan isin seenna jechuudha. Kanaaf tokkummaa hoggaa jennu bifa kanaan sadarkaa uummataatti, sadarkaa jaarmiyaatti, sadarkaa hooggansa keenya qofa osoo hin ta'in hooggansa jaarmiyoota wajjin hojjetanii, hooggansa jaarmiyaalee amantii, hooggansa jaarmiyaalee hawaasaa, kan biizinasii kana hunda wajjin wal jidduutti wal hubannaan dandeettii waloo collective leadership Oromoo akka guddatu waan dandeenyu hunda godhuu qabnaa ni goonan jechuudha. Gaabiin obboleessii hojii irraa kaate kaafoo irratti godina tokko irraa ka'uun waan gaarii. Godina hedduu kaafoo qomataa ture akkasitti jiran kaafaa was imperfect yeroo dheeraa. Hamachaa tursan, hamachaa turre, komachaa turre. Kuni soba miti. Jaarmaa warra shawaati, jaarmaa kiristaanotaati jaamaa ture. Dhuga balbaa miti. Atruus kana jijjiiruudhaaf hojii bal'aa hojjetamee jijjiiramni guddaan dhufee jira. Namni waan argatetti hin shakkarre, rabbiin hin galateeffanne yookiin immoo hoggana hin galateeffanne taphamuuti illee hin guddifanne. Tokko akkoolee gochuun ta'e. Miseensonni gameeyyiin waggaa 25 jaarmaa kana keessa turan dandeettii osoo qabanu, gahumsa osoo qabanu, kunoo nagaan bu'anii as taa'anii dargaggeeyyii yeroo dhiyootti jaarmaa kanatti makaman. Amananii itti kennuun significant. Kun significant jechuudha. Sankofaa miti wal waqarree walitti iyyine probably yeroo duraatiif akka Itoophiyaatti jaarmanii kana hojjete jiru. Kootaadhaan godinni hundi ofii akka filatan godheera. Komii jira komii kaleessa ta'e irratti. Fakkeenyaaf godina tokko tokko namni nun barbaanne filamee jira. Koreen burree godina kan isaan hin barbaanne filameera. Komiin jira. Kan isaan barbaadan hafeera. Gara koree wajjin wajjin tuttis hogganoonni kun lamaan isaan caalaa kaafaa Oromoo kan beeku waan jiru itti fakkaatu. Waliin mari'atanii waan hin ta'a jedhan nu dhiyeessaniiru. Warra koree wajjin nu seene keessaa warri aanotoo seenuu baate hawwu jira. Hojiin mataa. Hojiin mataaneetti dhuma hin dandeenye ji'a jaboon yookaan koree wajjin galeessaa walitti dhufu namni sun akka bahu yaada dhiyeessaa jechuudha. Namni hafe kan
dureessaa akka seenu irratti hojjetaa jechuudha. Wanni fudhatame polisii eeyyaan dhabe dhugaan hin jiru. Kana gootan malee isin diigna. Wayyaanee hin dandeenye, bilchiginaa hin dandeenye. Hin dandeenye. Never threaten, never threaten Oromo. Never. Yoo kana gootan malee an mataa kiyya. Erga beeyuu kaafaa oo keessa yoo baate kana sii goona, kana gootu malee akka sii goona. Dibbin jennee duuna malee waan itti amanne irraa utuu hin deemu. Dhagaa abaa walakkaa ol fudhatee bilchiginaa abaa diiguu hin dandeenye. Abaa diigameera? Hin diigamu. Hin diigamu. Kami asing rakau, kami dulu rakau, kami rakau, kami guji rakau, kami boran rakau, hinda gepan. Wali marian, hisir gepan. Wan anje de bulat temale, asin aske sabas, shawan aske sabas, wala gan aske sabas, jenam situ ba male, guji bau situ, aske bau situ. Karena dosis ni, ane rono emen itu rewani na asu, jadi akan aku ramadu. Karena gotu male malaga anak ke ramu seramu. Kalau malaga wala ke ramu seramu. Mutu muri male jarme Oromo compromise ingonu. Diga na male harga ke male. Kan mana dia? Koni injira. Koni kapten hinna ke panna. Hinna ke panna. Kore ingule sa katen male na. Kore ujira uji pura dem male na. Koni kapten nuti esa. Numpalma isini paimina. Boleh sih agak bujiti, si orang tak bujit agam sah. Hagam tak akan iya tu rebel tamiti. Hagam tak akan iya tu rebujit. Karena di nulle numpage sini. Or kawa bakawa buji bakawa arsi ingoli ni. Karena wali kam somna hangki na jiru. Amma wajah ni irul fepan na. Hangki na jiru iti kutangan rinja galaduma. Yaaduma xiqqoo sinii dabalee ni yaada xiqqoo sinii dabalaaf masaan bal'isu. Wallaggeeffan. Hojjechuu qabna jechuudha. Tokko uummata keenya gidduutti akka wal baratu, akka wal hubatu, akka wal amanu, akka daran cimu irratti hojjechuu tokko sadarkaa uummataa. Kun karoora baafannee paartiin kunis sadarkaa adda addaatti kan hojjetaa deemudha. Hooggansa keessatti hojjetamaa dhufes gaafiileen ka'anis kanarraa dhufaniiti. Kalammata jaarmoota jidduutti wanni obbo Bokkalaan kaasan jaarmoonni Oromoo tokko dirqama tokko ta'uu qaban. Garuu wal hubannaan, walii tumsuun, walii birmachuun cimuudha qaba. Akkuma agartanii jaarmoota wajjin kaleessa walitti seenneera. Adda bilisummaa Oromoo wajjin nu hidhan malee walii galtee memorandum of understanding mallatteessinee tumsa walootiin hidhannoo seenuuf qophiirra ture. Tumsi keenya sun nu hidhanii waraqaa keenya cicciramtee battus onnee keenya keessa nu beebaman tokko waliin jirra jechuudha. Gara biyyoonni tokko jennee harka isin hin dhoofsifne. Hojii tokko taanee diig jennee ciifnee qorrifnaan bu'aa hin qabu. Tokko taanee tokkummaadhaan gara fuulduratti wal taanee kan hojjennu. Isaan kun osoo hin ta'in qabsaa'ota Oromoo bifa adda addaatiin biyya keessatti ala jiranis kaafa'uun kan danda'u ofitti hammatee kaan tumsee walii galee ni hojjeta. Gara fuulduraatti kana karoora diiteen fudhannee kan deemnu ta'a. Sadarkaa sadaffaatti hooggansa. Uummata jeeraa sadarkaa darmaa hooggansa. Jaarmiyoonni walitti dhufanii hooggansa jaarmaa tokko keessattuu wal hubachuu baanii wal jaalachuu